godaansa abdiin qabnu diraamaa reediyoo kana godaansa seeraan alaa irratti ijarra baasuudhaan ispoonsara godhee kan isiniif dhiyeesse dhaabbata miti mootummaa Search for Common Ground Daariktarri Sharmarkee Adamiin kan qophaa'edha. Biti ambati akka ofiyoo namaataati amma lubbuudhaan jirutti yaa gudeetoo sumaatooti biti ambati akka ofiyoo namaataati amma lubbuudhaan jirutti. Hedduun deemee dadhabe karaa fagoo kana kophaatiyyaan deeme wanni fuuldura kiyyaa mul'atu kun masgiida ta'uun oolu namni kun masgiida irraa eegabbaani jala deemee mana isaanii dhaqeetiin qoonqoo gaafadha akkana irra na wayya ummanni ganda kanaa qalbiin isaanii xaliila. Assalaamu alaikum abbaa Mubaarak. وعليكم السلام يا المخي سلطان أكمي nagaa jirtu akkami fayyaan keessa maal fakkaata? أما أنت نويانا همان جواتي ججبوا مخونو maalika isin dhukkubee masalaata magriibaa kanas manumatti salaattan maal isinii qabare? لك يا المخي أني وأنين خرا صلاة ديموداف مسجد دقين سلاني خذ صلاة ما ونتين فكاتو يا المخي haya amma mana galaatiin aara galfadha aafiyaa isinii haa ta'u. آمين 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 يا المخي wantin isinii ajajamu jira yaa baabaa? لك فندرر يا المخي واتكم بربادو غلطوم يا المخي nagaatti kaa nagaan bulaa eeges. تولي أتيس نجيت يا المخي eenyu dhufuutiin jira isaa kana abbaa mabruuk ta'uu noodu mee badiga maal godhu jirta hoo dhuftanii seenaa baga nagayaan dhuftanii mee qina dura akkamii wayyaan keessa dadhabbii sirraa mul'ata maal ni dadhabdanii? ati dadhabbiin numa jirti mee xiqqoo hiiki bakkaan boqa dhuunfadha jajjabaadhaa yaa abbaa mabruuk. Fuulaa jaarsa kanaa dhadhawee qoonqoo gaafadhu moo dhiisuu yoon na arkan naaf ni rifatanii anis ni sodaadha yeroonis halkanaawe. yaa abbaa mabruuk maal sagalee namaatiin ala kanaan dhaga'anatti fakkaata? anis qottee namaatu qaccee gurra kiyyarra deddeebu jira namaatu ala kana jiraansa meeni ilaala kee lakkii taayaati si dhukkuba anaatu ka'ee ilaala. taay anumaa dhaqee ilaala eenyu booti? Yaa abbaa hin sodaatin ani nama karaa deemu lammii Itoophiyaati. wayyaa ilma kiyya hafuurri nu siccitee meeqa ol seeni Tole galatoomi. taay aara baafadhume haadha mabruuk keessumma qabnaa waan nyaatuu fi waan dhugumee godhiif. tole marhabbaa haaya baga nagayaan dhufte ati garuu nama Itoophiyaan natti fakkaata. mee uskaa booda haasoo'inaatii waan nyaatu godhiifin siin jee. tole haaya. Ifin dararinaa galatooma bishaanumaan dhugu qofan fedha waan biraa ifin dararinaa. lakki yaa ilma kiyya waan nyaattuu siif goonaati ni nyaattaa umaa abshir jee. waan nyaatan qiittuma cinaa takkallee yoo qabaattan natti kannaa hedduu bishaanumaan barbaada. biyya teenyatti qaanyiidha keessummaa yeroo dhufte waan inni fedhu guutuudhaaf haadha mabruuk meegaa lukkuu qaliif haa nyaatuuti. Galatooma
galatooma hedduun isin galatoomfadha. Galata keessan himee fixuu hin danda'u. Amma mee hafuuran daddarbiniitii taa'e bishaan kanaas dhugi. Gooftaaf galanni haa ga'u. Quufeetiin jira. Hedduun isin galatoomfadha. Haalaan isin nama gaariidha. Waanumaan mana keenya jiruun ibse. Yaa ilma koo hin sodaatin manni mana keetii tolfadhu bal'ifadhu taa'i. Tole galatoomi hedduun isin galatoomfadha. Asii hanga harat hanqam takkaatu naaf hafa yaa ummaa. Yaa ilma kiyya asii hamma harat hedduu fagoodha. Kana waan ta'eef saatanaas deemuu hin dandeessu. Har'aasuma bulteetuma yoo rabbi jee ganama deemtaati. Meegaa bal'ifadhu taa'ee. Amna dheeraan na eeggata. Halas amma quufeetiin jiraati. Hedduun isin galatoomfadha. Deemuutu narra jira amma karaan waan dheeraa ta'eef jecha. Yaa ilma kiyya waan ina siin ja'u na dhaga'i. Taa'iin siin jee taa'i. Irra deddeebiteetis nun galateeffatin. Nuti musaafira gargaaruun akka rabbiitti illee barsuu haba. Haaya eega jetteefuu galatoomiyaa abbaa mubaarak. Galata keessan himee fixuu hin danda'u. Yaa ilma kiyya haa jannuuti ati. Gara suudiidhaa nama deemu fakkaatta. Beeyta ilmi keenya takkaas suudiidhaan deema jee eega asii keekute kara kana bu'ee waan agarre yaa ilma koo. Ati garuu suudii maaliif deemta? Ani wanniin achi deemuuf yaa abbaa dalagadheetiin jirjiirama fiduudhaaf. Yaa ilma koo godaansi gaarii miti rabbumaan godaansa kana nurraa haa qabu. Godaansi kun yoomuma nurraa dhaabbata. Godaansi gaarii miti maatii irraa nama fageessee biyya irraa nama baasee biyya namaatti nama rakkisiisa. Ati inumaatu ilma kiyya mabruuk na yaadachiif. Inni anaa umrii dullumaa keessa jiru na dhiisee kute. Eega deemees achi buutee isaan agarree bar. Duuba maal rakkoo qaba abbaa? Inni eegaa achi deemeefuu dalageeti maallaqa bareedaa isiniif erga. Maallaqa maaliiti agarree nuti? Eeguma inni kutee'uu sagalee isaatii fi maallaqa isin agarre. Maallaqa inni liqii fuudhee itti deemee'uu hin kafalle. Hayi asirraa suudii deemuudhaafis dallaalaaf maallaqa kafalan malee hin deemani. Wayi dallaalli kun bakka hunda jiraa akka umarraa taanasa. Wayi dallaalaa hoggaa kaasan mataan na dhukkuba. Dallaalonni nama gurguru kun biyyayyuu bakkayyuu jiranii bar. Wayi ani badee. Yaa ilmootoo haati siif cinqamtu jirti? Rabbummaa naa fayyisu ummaatiyyaas. Yaa Rabbi fayyisi ummaatiyyaas. Yaa gurbaa wayitii tana ati harmeete baay'ee barbaachifta. Wayitii tana isiinis akka gaarissiif cinqamaa jirti. Wayi ani badee. Abbaa maal taate? Abbaa maal taate? Haadha mabruuk. Meeda waaqiyya sannaa laadhu. Daansanni dhume na fakkaata hin jiru kalee saniin erga naan jettee turte. Fidi haadha mabruuk naatu bitee dhufa. Yaa ilmootii bakki qoricha irraa biteenis fagoodhaan natti fakkaatti amma sa'a tana cufaadha. Sa'a takka adeemta karaa sin argattu sa'a kana. Haa ta'uu fidii naatu bita. Wayyaa Rabbi. Amma za'aata namee eessaa hin bita. Mana qorichaatiis sin agarra. Halkan manninis cuccufatan. Mee eenyuun gaafadha? Namicha kana gaafadhumme? Yaa obboleessa kiyya dhiifamaa wajjin mee manniin dawaa irraa bitan hin jiru as? Hiyyoo! Pal jennee jirru kanaati sa'aatana deddeemta. Sa'aatana maaltuutu mana qorichaa si garsiisa. Ni maraatti nu dabri deebi. Yaa obboleessa kiyya dhiifamaa wajjin abbaa mabruuk hedduu dhukkuba. Yooniin dawaa kana bituufii baadhe ni du'a. Saniif jecha dirqama dawaa kana argachuun qaba. Ni gargaara. Abbaa mabruuk gadda sangaluu baanta. Isa akkas ta'u naasii tilmaamati. Mana ulaa achiisan ni garta. Sandaqiiti kadhadha itti mee yoo sirraa bane namtichi akumaa fi ak jiraati. Tole galatuun abbaas.
الله يا بتامو ويقربان خري سجرا وين يا فموني توري Abbaa Mabruuk meessi dhukkubaati yuusiita yaabtaamuunis walleen mana qorichaa san barbaadu jira taati. ويا مبروك سيار سيمياتيس وي ميدي فمنا غورياتيس أبتامو ويبتامو Abbaa Mabruuk akkanan jeeyin yoosi jabaate sanaatu ollaa yaamee hakimis geessa. Yaa Rabbii xiyya Abbaa Mabruuk fayyisi. Yaa Rabbi ilmoon tiyya Mabruuk yeroo kana eessuma jira. Wayyaa Mabruuk xiyya eessuma jira. Silaa mana kana naa jiraate abbaa isaa fuudhee mana yaalaa naa geeffata. Haadha Mabruuk na inarraa bani. Habtaan weessa turte ilaa ammaan tana. Poolisni si duuba jiru kun eenyu laata? Ana Abbaa Mabruuk dargaggoo Itoophiyaa kana magaalaa keessa yemmuu jiruun arkee maal akka hojjechaa jiru gaafannaan nama akka gaarii dhukkubsatteefin qoricha bitaa naan jennaaniin isa jala deemaa dhufe dubbii isaa tana mirkaneeffachuudhaaf. Abbaa Mabruuk dawaas sii fideetiin jira. Alhamdulillah yaa mucaako siin galateeffadha. Naa miti kan galatoonfattu. Inspektar Sa'iid makiinaa isaatiin achi na geessee ammallee karaa asii na fidee na wajjin dhufe isaan galateeffadhu. Abbaa Mabruuk yaa booyyooyitee qoricharraa faayidaa argatte. Wahumaan joomma wayyaadha wayyaa ilma kiyya Inspektar Sa'iid galatoomi. Humaa Rabbi sinaafiyyuu nuti dhufuun keenya waan tokko mirkaneessuu barbaanneeti. Mucaa kana beektu waraqaa hin qaba. Eenyummaa isaa ni beeytanii? Akka gaariitti hin beeka. Nuti hidhuuf turre amma garuu nama gaarii akka ta'e mirkaneessine. Inspektar rakkoon takkan jiru gurbaan kun akkuma gurbaa kiyyaati. Rakkoon takkan jiru deemaa uumaan jirus jee. Itti gaafatummaa keessanii jechuudhaan Abbaa Mabruuk. Abshir. Tamaam hayya akkas taanaan gaa Rabbi sinaafiyyuu habtaamu ammaasitti si dhiisna garuu gara biyya keetii deebita. Karaa seera qabeessa ta'een inshaallah akkasitti yoo deebite siif irra gaariidha. Inspektar galatoomi. Hayya Rabbi sinaafiyyuu Abbaa Mabruuk. Nuti karaa hojiitti achi deemna. Amiin. Yaa ilmoo kiyya salaanni qalbii nama tasgabbeessaa Rabbi si haa gargaaru ka'ii salaate. Ana baanta maal jette? Maal yaa ilmoo too rakkoo jira? Yaa umma haadha Mabruuk ani kiristiyaana. Yaa ilmoo too kiristaana taatus rakkoon hin jiru. Kiristaana taateef wanta akkas hin gaddisiise rakkinni hin jiru. Nama muslima hin taane hin jaalattaniin dhagee. Haasawa akkanaa hin amanin ati amantii itti dhalattee itti guddatte qabda. Ani amma du'aa'umaan godha. Rabbiin akka Abbaa Mabruuk fayyisu. Wayti konarraa wayyaa'ee ture. Wayti yanaa dhumatte. Akkanan jeeyin Abbaa Mabruuk yaa boomee ansi malee malan qabu Rabbi si haa fayyisuuti. Abshir. Rabbiin akka isin fayyisu du'aayin isinii godha. Abshir. Way anti yanaa dhumatte. Way ani galuuf أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وي يا أبا مبروك نديستين دي من خباتي يا أبا مبروك وي خبانا نديستين دي من يا أبا مبروك
وين نديفتي ديم تابا مبروك ويخباتو نديستين ديمين بيتي أمباتي عكا أوفي يوم نماتاتي كلها خبجمتوتا dhaggeeffattoota keenya diraamaa kana kan nuuf barreesse barreessaan Shooqii Asaayis hiikaan Muraad Abdurrahmaan Jimma taatonni adda duree Sharmaarkee Adam Faisal Usmaan Iskandar Ridwaan faadha duran walaloo fi iyyadala muuziqaadhaa kan hojjete wallisaa Mahdii Xiqqaa gulaalaan sagaleedhaa Alii Amaanii fi Mahammud Al-Hindi qindeessaan taatota Iskandar Ridwaan gargaartonni taatota godaantota Itoophiyaadhaa kanneen Yemen keessa jiranii kan isiniif qophaa'edha. Daariktarri Sharmaarkee Adamiin kan qophaa'edha. Qopheessaan waliigalaa mana muuziqaa Yemeniin kan dhihaatedha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isin jenna. yaa mul'iftu eenyummaa miidhagsiituu jiruutiyaa haadha too